Hedduu isin galateeffadha. Gaaffiif deebii taasisuuf eeyyamoo ta'uu keessanii fi kanaaf jalqabarraa mee hundeeffamumarraa jalqabee Addis Bilisa Baasaa Uummata Tigraay maal ture? Paartii akkamii ture? Sirriitti dubbii ilaaluun achirraa ka'eeti dhuguma. Bara 1960moota keessa 66-67 maaltu ture Itoophiyaa keessaa yoo jettee ilaaltu sirna abbaa lafaatitu jijjiirame. Sirni abbaa lafaa yoo jijjiirame keessattuu ijoolleen ciisanya, ijoolleen qonnaan bula qabsoo gurguddaa geggeessan akka sirni sun jijjiirame lafti abbaa qoteef akka ta'u godhamu jechuudha. Juntaan kun immoo gaafas waan kana mormeeti hin bahe. Maal jechuudha kun? Bu'uurumarraa'uu ijoollee abbaa lafaati jechuu jarri sun. Nama muraasanii hin jalqabe jijjiirama mormeeti. Gaafa san sirna abbaa lafaa keessa saamicha ka ture. Roorroodha ka ture. Namni biraa hin xaaraa ka nyaatu abbaa lafaati. Kun sirrii miti jedhamee qabsoon godhame. Gaafa sun jijjiiramu sirni abbaa lafaa itti fufuu qaba ka jedhu warra yaada qabu jechuudha. Ijoollee abbaa lafaati jirra kun. Yaada lama qabataniiti ani ka'an. Yaada lama ka isaan qabatan. Of course maatii tokkorraa yani hundeeffame. Seentariin isaanii handhuurri maatii Sibaat Naggaati. Kuun fuudhaan, kuun immoo kiristinaadhaan, kuun maaliin hawaan saniin hidhatan qabni hin jiru. Neetworkii maatiitti. So gaafa sanii hoggaa ijaaramu yaada lama qabate. Tokko Itoophiyaa bittinneessine Tigraay gudditti ijaarra ka jedhu ture. Lammaffaan ammoo jedduu keessatti ka deebi'anii dhawaata fudhatan Itoophiyaa tanaa dhuunfannee saamnee amma dandeenye saamnee Tigraay gudditti ijaarree achi keessatti diinagdee isii kanas dhuunfannee nama biraa of jalatti sabbordineet goone gama hundaanuu siyaasanis aadaadhaanis diinagdeedhaanis gama hundaanuu olaantummaa arganne akkasitti jiraanna ka jedhu immoo booda dhufe jechuudha. So adeemsa keessa gaafa waraanni dargii dadhabaa deemu ka duraanii san dhiisanii kana fudhatanii dhufan biyya kana. So achi ga'uudhaaf shororkeessummaan isaanii raawwatiin hin jiru. Paartileen adda addaa ka Tigraay keessa turan jiru. Jara saniin araaramna fa'aa jedhanii halkan bakka wajjin rafanitti wajjin nyaachaa oolanii guyyaa akkuma raayyaa ittisaa irratti dhiyoo kana raawwatan san waan san godhan. Akkasiin dhufanii biyya kana qabatan yaada san lamaan qabataniiti. Yaada ka duraa san bulfatanii kaan raawwachiisuuf jecha Itoophiyaa kana keessatti roorroo lafa kanarratti ta'ee hin beekne hunda raawwatan. Dhiittaawwan yookiin yakka sarbama mirga namummaa irratti raawwataa ture gurguddoodha kan jedhu maal fa'aa kaasuu dandeenya? Dhiittaan mirga namaa biyya kanatti raawwatame lakkoofsan qabu. Gurguddoodha jennee ka yaadnu tokko torchara. Heera biyya kanaa keeyyata 18 jalatti nama cinquu nama dararuu an jedhu yakki mirga namaati irratti raawwatamu sadarkaa tokkoffaan isa. Nama tokko erga yakkaanis haa shakkituu maaliinis haa ta'u erga to'annoo jala oolchite booda erga inni miidhaa kan geechisne hubattee booda isa dararuun dhoowwadhaa jedha. Seerri addunyaatis heerri biyya keenyatis. Wayyaaneen garuu qeessa namarraa buqqisa ture. Wayyaaneen miila namarraa muraa ture. Wayyaaneen nama kolaasa ture. Wayyaaneen bineensa wajjin nama hidhee nama shororkeessaa ture. Waan nama hin godhin hin qabu ilma namaati irratti waan silaa namni yaaduyyuu rakkatu wayyaaneen harkaan raawwatee jira. Keessattuu amma abbootii amantaa musliimaa mee Allaan sirraa dhoowwufaa jedhee areeda dhedheereffatu kan harkaan qabee irra cira ture. Hin beekama jechuudha. So sadarkaa duraatitti yakki guddaan inni raawwate kan. Lammaffaa ajjeecha jimlaati. Ajjeecha jimlaa raawwatee jira. Ajjeecha jimlaa duubatti deebinee ilaaluu hin dandeenya.
gaafa 1994 uummata Sidaamaa warra mormiif bahe bakka Looqee jedhamu magaalaa Hawaasaa qarqaraa Wannootitti achitti fixe. Nama harka duwwaa marga qabatee hiriira deemu hin fixe. Kun ajjeencha jumlaati. San bira darbee gaafa amma Finfinnee keessatti 1997 Wannoo keessa gara Waxabajjii filannoo barii saamicha hanna filannoo irratti gaggeeffame nama morme Finfinnuma kana keessatti nama lakkoofsi isaa hin beekamne nama baay'ee fixee jira. Barasuma Oromiyaa keessatti qarqaraa keessattuu gama dhihaa kanaan nama lakkoofsan baay'ee nama jimla harka duwwaa nama jiru fixee jira. Nama jimlaadhaan ammallee irreecha irratti ilaaluu hin dandeecha. Nama irreecha ayyaanaaf bahe nama homaa harka hin qabne nama waan nama ittiin miidhanu harka hin qabne irreecha irratti nama 700 caalu guyyaa tokkotti fixee jira. Kana dabaltee bara 1990 I think Anyuwaaq irratti exact guyyaa isaa yaadadhu bara isaatii yaadadhu nama 400 ta'u uummata nagaa qonnaan bula akkanumatti fixee jira lafaa ka'ee jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti yakka akkasii raawwatee jira. Naannoo Sumaalee keessatti yakka akkasii raawwatee jira. Kun lammaffaadha jechuudha. Sadaffaan hidhaa jumlaati. Hidhaa jumlaa han akkanumaan ati wannoo hin qabne ukkaamamtee kateechu kan bakki ciistu sin geenye ani seenee beeka. Doboqaa jedhanii namni namarra ciisu argee beeka. Namni namarra ciisu. Sunis filannoo 97 wajjin wal qabatee nama 1000 lakkaa'amu dhidheessaa geeffamee jira, huursoo geeffamee jira. Of course 84 sadarkaa sanitti nama walitti guuranii an huursootti an zuwaayitti namni bal'inaan hidhamee an achi keessatti kun dhukkubsatee dhume qoricha dhabe akkanumaan wanni kun turee jira. So mirga namoomatii wajjin wal qabate ajaja mana murtii malee yeroo dheeraaf nama ukkaamsee wannoon jira jechuudha. Afuraffaa irratti yoo laalte keessiisa nama dhabamsiisuudha. Nama kan inni hidhamee quban qabdu hindi du'ee quban qabdu bakkuma bu'ee dhabdaa jechuudha. Nama kana jiraa awwaalemu nama kana ajjeesee eeggatemu hin beektu jechuudha. Namni sadarkaa sanitti Nadhii Gammadaa fa'aa dabalatee Baqqalaa Dawwaanoo fa'aa dabalatee namoonni lakkoofsa hin qabne gootonni keenyaan bifa kanaan dhabaman jiru jechuudha. Hogguu biyya bulchaa tureessan karaa inni itti fayyadame keessaa tokko maa inni hawaasa keenya uummata keenya sabaan addaan qoodu amantaan addaan qoodu wantoota akkasii raawwachaa ture. Wanta kana maaliif si filate laata? Karaa kana maaliif filate? Wanni guddaan ati yoo biyya kee biyyi kun kiyyeettee amante nan ijaareettee yoo deemte waan tokkummaa hojjetta. Maaliif jennaan tokkummaan humna waan ta'eef ijaarsa biyyaatiif si qarqaara. Inni biyya tana saamuudha ka dhufe. Biyyi tun takkaatii jedheen beekun. Gaafa jalqabu diigee tananii biyya biraa ijaarradhaa jedhee tayyaate. Haala laallaan namni dhufee bakka qabatu hin jiru, humni na dhoowwu hin jiru jedhee gaafa yaadu akka koloniititti dhufee qabate. Saamuuf dhufe jechuudha. Kanaaf amma aangoorra turuu ka dandeechu yoo yaada akkasii qabaatte humni challenge si godhu humni si dhoowwu jiraachuu akka hin dandeenye mirkaneeffachuu qabdu. Kana gochuuf immoo qaawwa danda'amu hundaanuu nama qoodutu sirriidha. Amantiidhaan argattee hin qoodda. Divide in the rule jedhama pirinsipiliin isaa actually isa miti jedhu warra kolonii kaan irraa uume ergafatee fide jechuudha. So amantiidhaan sabaan hin qoodda. Namni dhugaa qabatama har'a jiru dhiisee waan waggaa 200 duraatiif akka wal lolu goota. Har'a hundumaa lachuu sadanus afranuu ajjeesaa hin jiru isa saamaa ka jiru isa ati kan argitu waan ati irratti wal loltu maan waggaa 200 dura kan ajjeeses ka du'es bara hin jirre isa wal loltu teechee. Kun maali ta'ee jedhameet diizaayiniin baheet akkamittan qalbii namaa hidhaa akkamittan nama kana walitti oofaa
achi hedduutti immoo gaafa isaan wal nyaatan ani immoo akkamitti lachuu nyaadhaa kan jedhu jechuudha dubbiin isaa. Kanaaf kaayoon isaa ijaarsa biyya kanaa abjuu waan hin qabneef instituushiniin biyya kanaa akka dadhabu diinaaf akka saaxilamu innuu diina waan ta'eef kallattii kanatti hojjetaa ture kun hubatamuu matiirra jira. Haa ta'u qabsoo ummataatiin aangoo irraa bu'e gareen shoror keessaa kun san boodas carraan kennameef. Carraa kennameef kan maaliif fudhachuu dadhabe maaliif dhiise? Carraan inni argate kun seenaa keessatti ka jalqabaa natti fakkaate. Sadarkaa kanatti qaamni yakka raawwate biyya ganee biyya saamee dhiifama argate isa malee an biraa jiraachuu hin beeku. Kun seenaa keessatti ka jalqabaati. Haa ta'u immoo waa lama laaluun baay'ee barbaachisaadha bakka sanitti. Tokkoffaa dhugaan dabe sun waan ofumaafuu lallabu natti fakkaata. Dhiifama kanaaf godhuun qabdanii namni kun yoo xiqqaate gaafatamuu qabaa ka jedhu dhugaan aqanqaalame. Dhugaan ukkaamame sun waan ofumaa afaan baasee dubbate natti fakkaata tokko. Lammaffaan garuu maal inni biyya kana keessa nu malee ka biraa yaaduu hin danda'u, nu malee ka biraa gootummaan qabu, nu malee ka biraa tarsiimoon beeku, nu malee ka biraa malan beeku. Kanaafuu yeroo xiqqoodhaaf wannoo jenne wannoo isaanii diignee deebi'uu hin dandeenya. Walii wajjin jara kanaa wajjin jara akka namaatitti hin lakkoofne kanaa wajjin akkamitti walii wajjin nuuf uummanni biyya kanaa qixxee miti akkamitti araara isaan jedhan fudhanna ka jedhu dhiigoon keessa jira jechuudha. Waanuma ofitti soban kana deebi'anii amanan. Amma akkaataa dargiin itti kufe haasaa dargii Mangistuu Hayilamaaraamis namoota biraas dhaggeeffadhee jira. Waggaa 17 keessatti lola san keessa namni nu ittiin wal lolaa turre Shaabiyaadha. Waraana adda bilisa baasa Eertiraati. Fi takkee immoo darbee karaa dhiyaa kanaa adda bilisummaa Oromoo arginee jirra. Kanaa achi garuu adda tokkottuu nu wayyaanee walii waraannee jedhan. Isaan. Wayyaaneen garuu wanni inni tolche maal inni seenaa sobaa tolche dargii qarqaraatitti namni lolee cabse. Fiilmii waraabee maaliin godhee wannoo godhee seenessoo tolche kitaaba sitti barreesse taraara naan qaxaqqaxee tuuliddeedha maal jedha wannoo godhee bofa akkana goonee maal godheedha waan adda addaa kijiba achi keessatti namaan kakaasuuf nama biraa immoo ittiin qalbii cabsuuf fedhetti waan kana tolchee televezyiiniidhaan reediyoodhaan deebi'ee ofitti iyya ture jechuudha. So amma wanni kun deebi'ee gaafa dhaga'u ofumaafuu dhugaase waanuma sobe kana. Kanaaf namni nagiitu hin jiru biyya kana keessatti. So uummannis homaa keessa hin jiru humni jijjiiramaa kunis homaa keessa hin jiru akka salphaatti cabsee deebi'uu nan danda'a. Kanaaf harka kennee araara jechuun harka kennuudha jedhee waan bifa kana yaade natti fakkaata. San booda daandii amma filate kana itti fufe daandii waraanaa. Kanaaf carraatti kennames fayyadamuu dhiise daandii waraanaa jalqabe. Daandii waraanaa yookiin biyyattii jiigsuuf yaalaa jiru kan maaliif filate isa baasaa laata? Yaadarraa kaafne yaada lama qabateeti. Jalqaba biyya tanan diigaa jedhe. Haala laallaan immoo nan saamaa jedhee itti dabalate. Yaadni saamuu sun qabsoo uummataatiin jige. Isa deebi'ee gochuu akka hin dandeenye amma beeka. Deebi'ee gochuu akka hin dandeenye. Itoophiyaa irratti ganaa nugusa ta'ee mootii ta'ee akka san godhuu hin dandeenye beeka jechuudha. Garamitti jedhamu wanni nama godhaa jiru kuni galmi isa maal? Yaada isaa ka jalqabaa san nan diigaa eegaa ani hin bulchin eegaa ani hin saamiin Itoophiyaan haa diigamtu ka jedhutti jira jechuudha. Amma yaalu jira jechuu jira yaadu jira haala ammas hin xiinxalle maaliif hin xiinxalin kanaan dura diinagdee biyya kana an kontiroobaandis kan alaa ekspoortii alatti ekspoortii ta'us an alaa impoortii ta'us han biyya kana keessatti oomishamus waa hunduma konistiraakshiniis waan hin hafin hunda
harka isaatiin dhuunfatee harkaa qabatu. Inni security'n biyya kanaa almost 192 an ta'u maatii isaaniitiin kan ijaarame. Uummata biyya kanaa keessa. Raayyaa ittisa biyyaa akka muummichi ministeeraa dhiyoo kana kaasanitti gubbaa haga jalaa istiraakchariin jiru 180 ka ta'u hoggansi warra wayyaaneedha juntaadha hin beekama jechuudha. Meeshaan waraanaa jechuun odoo kana qabatee jiru uummanni qawwee hin hidhatin kuffise beekate. Agaazii meeqa odoo bobbaasu odoo ajjeesu alarraa neetworkii meeqa odoo qabu keessarraa waan meeqa odoo qabu uummanni harka duwwaa lakkii jedhee dargaggoonni didanii faannoon qeerroon ejjettoon zarmaan lakkii jennaan jike. Gaafa immoo raayyaa ittisaa kana jalqabus rukuttaa gaafa jalqabu waraana sirriitti akka gaariitti leenjifate. Nama 180 ol ka ta'u qaba. Miilishaan inni qawwee itti dhee achi qabu sunni lakkoofsa isaatu namni hin beeku. Waraana Itoophiyaa meeshaa waraanaa Itoophiyaa gurguddaa ka jedhamu 180 isa harka ture. Gaafas jechuudha. Kana qabateeti waraana seenee 7 allayyaa seene. Hoogganni isaa kooriin gartokkeen qabamee gartokkeen du'e. Odoo kana qabatee jiru jechuudha. Amma karaa waraanaa deebi'ee ergamoo wannooni mootummaan haala laalee uummanni kunis of laalu hidhee keessaa bahee booda amma gara Affaaritti gara naannoo Amaaraatti as bahee loluu waan akkanaa kana yaalu jira. Nammoo waa ka jedhu inni odeessa propaganda isaa. Achuun ololaan namni isaan wannoo jedhu hin jiru. Ammuma kana jira ajjeesanii ammuma kana immoo du'aa fayyisan. Ololuma wannoon isaa politikaan isaa. Ani isa galaafateeyyuu olola ofii dubbate amanuudha. Olola nama ittiin sodaachisuuf nama ittiin gowwoomsuuf dubbate deebi'ee ittiin gowwoomee waan hin taane seene. Amma haala qabatamaa laali. Haala qabatamaa yoo laaltu hoogganni isaa koorii ka jedhamu jajjabaan gartokkeen ni dhayira gartokkeen rukutamee jira. Maaster maayind jedhamu. Hin jiru. Waraanni inni gaafa duraa qopheeffate. Ani inni leenjisee qopheeffate sirriitti wannoodhaan godhe rukutamee badee jira. Milishaan isaa dhumee jira. Amma daa'ima waggaa 12 waggaa 11 torban lama leenjisee bobbaase. Kana qabatee hawaasan qabatee kufe. Waan kana immoo waan eessan gahaa hidhee laale. Lammaffaa uummanni Itoophiyaa waan inni ta'e beekama. Waan inni ta'e beeka. Akka inni nama kolaasu ijaan arge. Akka inni miila namarraa muru argee jira. Jimlaadhaan hidhee, jimlaadhaan ajjeesee, jimlaadhaan jira akka inni awwaalu hin beeku. Gaafa biyya kana dhufe nama biraa hiyyoomsee maatii ofii qofa akka inni sooromsu hin beeka uummanni Itoophiyaa. Haalli kun ifa. Wayyaaneen wanna fedhe haa rakkatu uummanni Itoophiyaa. Wanna fedhe haa rakkatu balaan feetaa bu'u wayyaaneen dhufee biyya kanatti aangoo haa qabatu haa mo'atu hin jedhu uummanni Itoophiyaa. Namni jedhu hin jiru. Biyya kana keessatti seenaa biyya kanaa keessatti bara dargiitis arginee jirra. San duras quba qabna. Haati ilma ofii eebbiftee deemii waraani wayyaanee oduuti seenaa taata. Seenaa sii galmaa deemi. Abbaan gadaa haati siiqqee keessattuu naannoo keenya keessa laaluu hin dandeechaati. Maal inni kun waan beekuuf waan wayyaaneen ta'e. Waan wayyaaneen ta'e waan beekuuf. So bilisummaa amma argate kana tikfachuudhaaf gatii kamuu kaffaluudhaaf uummanni biyya kanaa qophii. Wayyaaneen kanas hin beeku. Diigee jira uummanni Oromoo keessattuu mootummaa amma jiru wajjin jechuun propaagandaa hojjisiisee jira. Nama of jala oofuus qaba. Waan isaan itti gabaasaniinis gowwoomee jira. Qeerroo mootummaa wajjin hin jiru, qeerroon jibbee jira, uummanni Oromoo jibbee jira. Han jedhu gabaasa qaba afaan Oromoo baay'een dhagahu natti fakkaate. Garuu gabaasa san fudhatee san amaneet waan kanas seene. Eessayyuu ga'uu hin danda'u. Wanni amma inni oofaa jiru kun dhuma isaatti ta'a. Achumatti dhuma. Gaafa kun dhume uummata biyya kanaatii hin bari'a. Fagoo miti sun immoo dhiyoo. Dhimma kana keessa osoo hin beekne keessumattuu hawaasnis yeroo ammaa kan dubartoonni eenyuyyuu haa ta'u ijoollee isaatiin
ergaa ijoollee isaa gara raayyaa ittisa biyyaatti akka isaan makamaniif ergaa eebbisaa galaas qopheessaa jira. Tokkummaa amma mul'ate kan akkamitti ilaaltume? Kuni xiqqoosii waan namni biraa eegee oli. Waan namni biraa eegee oli. Gaafa waraanni kun jalqabamu alarraayis sirni kun akkaataa nama itti jalqabame kun jijjiiramuu qaba. Keessattuu hidha haaromsaatii wajjin wal qabatee, keessattuu qajeeltoo hidhaamuutii wajjin wal qabatee waan isin dhukkubsattan nu isin laallee wal'aannu malee ofii keessanii qoricha argattan hin ta'u warri jedhu jira beeki. Dhibee keessaniif qoricha isin hin barbaaddattanii nutu isinii godha warri jedhu jira. Fi akka isin beela keessaa baatan hin barbaannu. Garuu immoo akka beelaan hin duune qamadii isinii safarraa warri jedhu jira. Yeroo akkasii keessatti uummanni Itoophiyaa gamaa gamanaan haala laalee odoo qaala'insi jireenyaa itti jiru, odoo rakkoon biraa itti jiru ofii agabuu bulee galaa raayyaa isaatii tolchaa jira. Kun Aduwaa irrattis mul'atee jira. Aduwaas laalanii tuffatanii kan dhufan duula garuu salphatanii kan galan warri alaa dhufe jechuudha. Uummanni kun gaafa keessatti amma fedhe yoo wal lole, lola fedhe yoo qabaate, wal dhaba fedhe yoo qabaate, roorroon gaafa alaatti dhufe waan keessaa dagateetu walitti deebi'e. Akka keessoon isaa diigamu wanni hin hojjetamin hin jiru. Waggaa 27 santu hojjetame. Keessattuu immoo waggaa 3 darban kan finxaaleeyyii gama mirgaatii fi gama bitaatiin qabatanii uummanni akka keessoon isaa addaan bahu, akka wal diigu, akka wal jibbu, akka ilkaanii wal nyaatu waan baay'eetu hojjetame. San hundumaa cabsee uummanni Itoophiyaa birmadummaa kiyya wanni naa caalu hin jiru ka jedhu ijoollee isaa qabee kennaa jira. Galaa galaasaa jira. Kun nuuf baay'ee raajii miti. Yaa seenaa Itoophiyaa amma tokko hin beekne. Garuu warra Itoophiyaa cabsuudhaaf yaade baay'ee rifaasisa. Baay'ee rifaasisa. Imaammata tokko tokko I think hin jijjiiran jedhee yaada dhiyootti. Warri waan juntaa fi jaleen juntaa itti gabaasaa ture. Amanee Itoophiyaa irratti dhiibbaa adda addaa gochuu mokkore imaammata isaanii hin jijjiiruu jedhee yaada. Tokkummaan kun baay'ee raajiidha. Ammoo cimee itti fufuu qaba. Cimee itti fufuu qaba. Gaafa rakkoo qofa odoo hin ta'in gaafa misoomatis gaafa hojiitis kun cimee itti fufuu qaba. Tokkummaa malee biyyi fagoo deemuu waan hin dandeenyeef kana itichuun baay'ee barbaachisa. Gama miidiyaalee biyya alaatti adeemnu miidiyaan tokko kan gabaasu dhugaa jiru gartokkee qofa osoo hin taane gam lamaanuu baalaansi godhee madaaliit kan gabaasu. Yeroo laallu garuu ammoo miidiyaaleen addunyaan hedduun isaanii keessumattuu kan biyyoota lixaa kaasuu dandeenya. Dhugaa jiru labsuun, dhugaa jiru dabsuudhaan, haqa jiru dabsuun kanuma garee tokko, kanuma garee adda bilisa baasoo uummata Tigraay waan ni jedhu qofa lallabuun gabaasuun kun ni mul'ata. Maaliif ilaata? Maalirraa ka'aniiti? Kuni baay'ee nama ajaa'ibuun qabu. Abbaa qabu isan miidiyaawwan kun abbaa qaban. Abbaan isaanii hin jaallate hin faarsu. Kan abbaan isaanii immoo jibbee hin abaaru jechuudha. Biyya kana keessa waggaa 27 juntaan wayyaaneen kun bakka bu'aa warra dhiyaa ture malee uummata Itoophiyaatiif bulchaan turre. Imaammata isaanii raawwachiisoo achi dhaqaa jedhee dursee deema. Iraaq nan duula jedhee ture yeroo tokko odoo isaan hin gaafatin. Ati gaafas ijoollee yoo taate hin beeku. Yookaan oo dhageecha hin beeku gaafa Iraaq weeraran san. Ka jara fide kan jara fide asiin gahee deeme hin beekamu. Wanni guddaan maali? Gaafa san sooshaalizimii fi kapitaalizimii waan jedhu wal dhabaa ture. Jara wajjin ta'ee dargii kuffisuun ajandaa isaanii ture jechuudha. Isaanumaaf. Kanaaf achirratti isa deeggaran. Amma waggaa 27 kana yakka inni raawwachaa ture gaaf tokkicha bayanii komatanii hin beekan. Yakki raawwatamne miti. Maaliif haga nu yaabbatamuu danda'utti farda keenya oo inni namarra ejjates oo inni nama dhiites rakkoo miti. Fardi kasaaniiti waan ta'eef. Amma gaafa
duulli seera kabachiisuu godhame kana wanni mirgi namoomaa sarbamu Itoophiyaa keessatti ajandaan ta'e gaafas. Wanni dubartiin gudeedamu ajandaa gaafas ta'e. Wanni sun dhugaa moo dhugaa miti gaafa barbaadamee waan argame natti hin fakkaanne dhaqanii ilaalanii dhabuun oolan. Garuu maaliin mootummaan amma jiru kun fedhii keenya hin tarkaanfachiisu. Ergachuu hin dandeenyu ka dhaabbate Itoophiyaa fi ani Itoophiyaadhaaf dhaabbate immoo hin barbaannu nuyi. Kan nu barbaannu nama maqaa Itoophiyaatiin dhaabbate nuuf ergamuu barbaannaan. So juntaa kana akka inni nama nyaate akka inni waan meeqa balleesse odoo beekamu maqaan isaa ol ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ima waraanatti bobbaasuun rakkoodha. Seera addunyaatti itti dhoowwan yakka waraanatti. Dargaggoota bilisummaa isaaniitiif kaka'an jedheeti miidiyaan biyya alaa gabaasa. Yoo laaltu intarestii qabu abbaa isaaniitiin wal dhabnee jira. Wanni irratti wal dhabne immoo nuyi cubbuu barbaannee odoo hin ta'in rakkoo biyya keenyaa hin eegnaa biyya keenya gadadoo keessaa baafnaa biyya keenya dimokiraasiitti ceesifneen lakkiin ta'uu jedhan kun ani hin beeku seeneetarri tokko yoo dhageechan hin beeku rakkoo guddaan Itoophiyaa keessatti ta'ee ani muummichi ministeeraa Itoophiyaa raawwatee dimokiraasii dirree dimokiraasii bal'isuu isaati maal jechuudha kun hiikoon isaa namaa galuu qabu mootummaan bu'uurri aangoo isaa isaan ta'uu qabu. Bu'uurri aangoo mootummaa uummata gaafa ta'e ergachuun hin ta'u jijjiiruunis hin ta'u. Kanaaf dirreen dimokiraasii dhiphachuun dimokiraasii ittiin nagadu malee harkaan qaban. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu. So miidiyaa sanii miti rakkoon. Miidiyaa kanaaf gartokkee kaffalameereef jechuun birriin biyya kanaa hatame guddaadha. Loobistiin onni baay'een doolaara baay'eetu biyya kanaa bahe waan ta'eef achirraa muramee hin kennamaaf. Benefitiin dhuunfaa keessa jira. Faayidaan abboota isaanii immoo abboota miidiyaa kanaa immoo ajajni achii dhufus jira. So gama juntaa kana ol dhaadheessuun gama Itoophiyaa kana xureessuun achirraa ka'eeti. Warri nu wajjin rakkoo hin qabne waan keenya nagahuma gabaasa. Warri nu wajjin rakkoo hin qabne. Amma CGTN fudhachuu hin dandeecha. Baalaansii godhee gabaasa. Nuufis hin gabaasu. So miidiyaan akkanaati sila. Warra Arraashiyaa olaalte nu wajjin rakkoo hin qabu. Nuufis hin gabaasu nuttis hin gabaasu. Faaktii jiru hin akkasittiin. Kun garuu duraanuu garee qaba. Garee qaba. Waan gareen sun ajandaa itti kennu ho'isaa jechuudha. Basmaa piroojeektan jedhan tokko yoo argitanis hin beeku dhiyoo kana. Basmaa piroojeektan jedhamu. Ofii isaaniiti Itoophiyaa irratti waan hin taane gabaasuu qofa odoo hin ta'in miidiyaalee yookaan immoo aktiivistoota waan Itoophiyaa waan tolu gabaasan waan gaarii dubbatan akkaawuntiin isaanii akka cufamu an jedhutu keessa jira. Nama baay'ee jalaa sarratamee jira. Maaliif wanni Itoophiyaa gaariin dhagahamuu hin qabu. Piroojeektichi immoo xiqqaa miti. So dubbii namni nuyi wal'aansoo waliin wal qabaa jirru juntaa as keessa daa'ima waggaa meeqaa onnoo godhu kanaa wajjin miti. Xiqqoo sanirra jajjaba. Amma uummanni keenya immoo hin beeka. Maaliif tokko dhugaa qaba. Lammaffaa moo'ee beeka. Moo'ee beeka kanan dura. Kanaaf karaa saniin akkasitti ilaalla. Dhumarratti egaa injifannoon kan dhufu yoo waliin ta'an yoo tokko ta'anii kan hojjetanuuti hundumtuu gahee sirraa eegamu yoo kan beekuuf. Kanaaf uummatarraa, abbootii gadaarraa, abbootii amantaarraa, haadholii siinqeerraa, dargaggoorraa, hojjetaa mootummaarraallee maaltu eegama? Baay'ee gaariidha. Waa hundaa olitti namuu miidiyaas dabalatee, uummatas dabalatee, qaamolee nageenyaas dabalatee dubbiin biyyaa ijoodha. Dubbiin biyyaa ijoodha. Biyya hin qabnu jechuun homaa hin qabnu jechuudha. Waa takka hin qabnu jechuudha. Lammiilee keenya ka Saawud Arabiyaa irraa amma dhufaa jiran laala. Nami ilaaluu qaba kana. Waan itti xaaran, waan itti dafqan hunda dhabanii galaa jiran. Maaliif biyya santoota isaaniiti miti. Garamitti galaa jiru garuu? Qabaachuu baatanis garam galaa jiru? Biyya isaaniitti galaa jiru. Waan qabaniif dhufan. Waan qabaniif dhufan. Biyya waan qabaniif.
Warri Yemenii garuu biyya keenya jedhanii galuu hin danda'an. Rakkoon bakka tokkotti iddoo irra gahe hin jiru kaa bakki itti galan. Warri Liibiyaa bakki itti galuu hin qabu. Horooroon irra gahe. Dubbiin biyyaa ijoo akka ta'e namni beekuu qaba. Dubbiin biyyaa ijoo akka ta'e. Kadhachuufu rakkatanii kadhachuufu beela'anii du'anii awwaalamuufu biyya ofii ulfina. Kana namni sirriitti beekuu qaba jechuudha dubbii biyyaa. Kun erga itti walii gallee booda biyya kana eeguuf immoo namuu qooda ofii bahuutu irra jira. Raayyaa ittisaa dargaggoonni keenya itti dabalamaa jiru. Ammas itti dabalamuudha. Dargaggoonni namni umuriin isaa hayyamu namni seenuu danda'u haga barbaadamu. Of course dargaggeessa hunda achitti hin barbaannu haga barbaadamu. Haga barbaadamu seenuu qabanii instituushinii ittisa biyyaa jabeeffachuun barbaachisaadha biyya ofii eegsuuf. Keessaa rakkoon dhufuu danda'a, alaa rakkoon dhufuu danda'a. Yoo ittisuu hin danda'in garbicha taata. Ofirraa hodhowuu hin danda'in. Kana gochuudhaaf raayyaa ittisa ofii jabeeffachuun hin barbaachisa. So itti seenuun tokko. Itti seenuu alatti waan amma dubartoonni godhan, waan amma abbootiin godhan galaa galaasuudhaan bira dhaabbachuun hin barbaachisa. Galaa olitti mu'aamileedha. Jara kana bakka arginetti ofii kaanee jara teechisuun nurra jira. Ofii dheebonnee jara obaasuun nurra jira. Bakka jarri kun qaama nageenyaa raayyaa ittisaa qofa odoon ta'in milishaa keenya dabalatee poolisii keenya dabalatee sadarkaa kanatti kabaja isaanii malu gochuun hin barbaachisu. Namni caasaa nageenyaa raayyaa ittisa jabaa hin qabne biyya hin qabu waan ta'eef kana tolchuun hin barbaachisu. Lammaffaa irratti waan nagayaati. Nagaya. Juntaan hattuun tokko ta'ee waa balleessuu hin danda'a. So ija gatiitiin ollaa keenya laaluun gaafa karaa deemnu fakkeenyaaf gaafa makiinaan deemnu makiinaan nu wajjin jiru eenyu nama akkamiiti beennaa nama kana namni addaa jira achi keessa laaluun nurra jira waan addaa argine gabaasuu caasaa nageenyatiin waan addaa argine ollaa keenya keessa waan addaa namni maraataa fakkaatee dhufuu danda'a dhuguma maraataa dhamoo maraataa fakkaataa laaluun hin barbaachisa waan kana bira toora manneen amantaa namni qeesii fakkaatee sheekii fakkaatee deemu namni monoksee fakkaatee deemu maal inni hin jedhu sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Monokseen hin jiruu miti. Abbaan amantaa kabajamuu qaba. Namni garuu amantaa uffatee deemu an biyya diiguuf deemu sun immoo ilaalamuu qaba. Ija gatiitiin ilaaluu qabna jechuudha. Eenyuun namni mana keenya kireeffatu? Eenyuun namni ollaa keenya jiraatu? Maal fakkaata karaarra hoggaa deemnu bakka hojii hoggaa deemnu hoggaa gallu hoggaa baanu sirriitti ija keenya nageenya irratti dammaquu nu barbaachisa. Qaama nageenyaa wajjin odeeffannoo wal jijjiiruun baay'ee barbaachisa. Hundaa ol garuu hojii ofii baay'ee jabeessuun hin barbaachisa. Waraanni nutti jiru waraana rasaasaa qofa miti. Namni beekuu qaba. Lammaffaan waraana diinagdeeti. Wanni amma qaala'insa jireenyatii wajjin wal qabatee jiru kun akkanumaan waan ta'e miti. Akkanumaan waan ta'e miti. Itti yaadamee waan godhame. Juntaan harka keessa qaba. Hani isa yaabbatee dhufuu barbaadu. Ani Itoophiyaa cabsuu barbaadu. Waan kana keessa harka qaba. Waan kana keessa harka qaba. Jireenyi gaafa mi'aaye, uummanni gaafa of jibbe, gaafa beela'e, gaafa rakkate, mootummaa wajjin hin dhaabbatu. Humna waraanaa raayyaa ittisaa wajjin hin dhaabbatu. Inumaa mootummaatti ka'a. Gaafa san immoo dhufnee qabannaa han jedhu han jiru jechuudha. Kanaaf bakka kanatti sirriitti bakka hojii keenya laaluun hin barbaachisa. Namni qotu, bareechee aramu, oomisha guddisuu irra jira. Namni qotu. San jechuun maal jechuudha? Waraanaa jira jechuudha. Waraana gar-tokkee tokko waraanaa jira jechuudha. Han achiin tokkosa jira. Han asiin immoo han qonnarra han industirii keessa hojjetu oomishuu qaba. Maaliin kun waraana san qolachaa jirra jechuudha karaa saniin. An biraa namni biiroo keessa hojjetaan mootummaa dammaquutu irra jira. Dubbiin biyyaa akka duratti inni san laafa miti, laayyoo miti. Hojjetaa wanneedhaan, mindaa wanneedhaan gaafa biyyi hin jirre hin jiru. Amma tajaajila isaa halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Sa'aatii 8 hojjedhaadhaan jedhu wannoon seerri. Namni obboleessi isaa, namni akka isaa dhiiga isaa cobsaa jira. Diina ittisuuf dhiiga isaa cobsaa jira.
miilan deemee yeroo xiqqoo dabalee hojjetee uummata tajaajilu waan ulfaatu miti. Sanoo godhe innis waraanarra jira. Hoosan gochuu baate garuu diina wajjin dhaabbatee jira. Dhiiga obboleessa isaa kana taphachaa jira. Yoo achi keessatti musliimaan karaawwatamu, waan inni karaawwatamoo ta'e nama daangarratti lubbuun isaa badaa jiru kan inni immoo haadha isaa hataa jira. Abbaa isaa hataa jira. Abbaa isaa dararaa jira. Kun biyya irratti yakka hojjechuudha amma. Juntaadhaan garaagarummaatti waan laalamu miti. So as keessaa bahee namni xiiqiin biyya ofii jijjiiruuf hojjechuu qaba. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ka biraa caasaan nageenyaati. Caasaan nageenyaa uummataa wajjin wal simachuu qaba. Odeeffannoo uummanni kennu ariitiin deebii itti kennuu qaba. Keessattuu odeeffannoo fayyadamuu irratti wanni kun sirriitti hojjetamuu irra jira. Miidiyaan uummata tokkoomsu, uummata hamilchuu, dubbiin garamitti akka deemu, hayyuudhaaf uummata waliin gahu, dammaqsu hojjechuutu irra jira. Hoggansi sadarkaan jiru humna jiru qeesaa keessatti gandarra ka jiru gandarratti, aanarra ka jiru aanarratti, godinarra ka jiru godinarratti, naannoo irratti akkasumatti biyya irratti halkanii guyyaa dhaabbatee qindeessee hojjechuutu irra jira. Namni nu ittiin wal lolaa jiru junta miti. Juntaan cal jedheet ajandaa namaa raawwataa jechuun ofiifis ajandaa qabaatu garuu sanii miti. Duuba isaa humna guddaa jira. Namni ittiin wal lolaa jiru sani moo'uu malee immoo mala biraan qabu. Moo'uu baannaan waan kana boruuf iftaaniif dhalli nu duubaan dhufu biyya itti boonu hin qabaatu. Kanaaf xiiqiin hojjechuu qaba namu. Turtii gaarii wajjin taasifneef irra deebiin siin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Jalqabaa kaastanii hanga ammaatti turtii waan nu wajjin taasiftaniif yaadota bal'aas kaasneerra. Irra deebi'ee hedduu siin galateeffadha. Fayyaa ta'a.